Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtan itti isiniif haa baay'attu akkam turtan akka nageessanii nuti nagaa guuturraa fa'aa qabna nageenya nu bukkee ture simbilallee haa jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanaala keenya faaraa taatan sabiskaabii laayik gochuudhaan maamila keenyatti dabalama kan maamila keenya turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa jirtan galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdan isiniin jechuu jaalladha. Deebi'ee dhufee jira. Egaa obboleewwan kiyyaa yeroo baay'ee jechuudha amma tibba kana gidiraa dalaguudhaaf deddeebi'aa jira jechuudha. Kanaafiyyuu innis maalidha yoo jettanitti jechuudha yeroo baay'ee saayinsiin gaafa hirriba keessa akka ayyattaniin hirriba keessa akka salphaatti isiniif hin ka'u. Gizee hojiin itti barfate immoo ofuma isaatii deebi'ee ofitti aaraa jechuudha. Kanaaf amma ka'ii gizee 3-4 jedhee ni jira. Kana booda amma akkamittiin maal gochuuf yaadde jechuun keessan hin oolu. Ina arguuf jirtanii garuu immoo hundi keessan nama miidhu jechamar waan nama miidhu miti waan ta'eef kanaafuu nama akkasitti gizee baay'ee hirriba keessaa ka'ee jettanii gaafa isin didee akkas godha mala akkasii maladhaati haaluma salphaatti nama sana daftanii hirriba dammaqsuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf bulee dhufe garuu amma xiqqoo sa'aatii muraasa rafee immoo deebi'ee sa'aatiin immoo hin gala waan ta'eef hin dammaqsina amma walumaan maal akka ta'e ilaaluuf jirtanii nu hordofaa. Garaako. Mukaate hojiin nattoo. Hojiin nattoo. Hojiin nattoo. Kai dhugaa asitti maal lafatti gadi buusee as kunuunsi yala asitti waan ta'e lafa gabbu'eera. Kai gizee meeqa si kadhannee dadhabne. Innaa yoo kai taatee keessi namoota Adeli, ini Fatin. Wah kayu najis betul. Ada yang kai sinjat. Gizem mereka kai sinjat. Nah gerak jauh kan namanya dan antara sana kan ini. Amarius rapat bela itu sedih banget. Wih tadi. Nanti bawa. Gama rim seraba deh seraban. Bukan seraba deh kali. Wah, rim seraba. Mau apa kai yang seraba deh dari mana nanti Udah. Gafan kada tapi obboleewwan kiyya inna kanatti irriba dammaqsaa kan jechuudha. Nama irriba isinii ka'uu didee akkasuma godha. Dhugaa. Gaafa itti barfate immoo ofuma isaatii deebi'ee ta'uu ofitti aaraa waan ta'eef kanaaf amma aaruu kana wayyaa jechuudha. Wah, ini budu mata. Gara doang nih. Sana mau aja sama. Sana mau aja saat mau akak karena gue udah. Wah ini, siapa irfat temo enggak made bisa sih tuh namu saat itu. Enggak made jennen. Enggak mana? Mate gamado. Pada bitin kala ni rai brado. Raga din shabizan. Uno shabizan. Kota aja. Is. Kota din. Baka ufata bitin kala ni malati, ha? Oh, so ada di mau kalau be, as matang gak ada malah mati galat tapi kau cuma wah kan dan dah hujan.
Maalifi egaa hordoftoota keenya ani olaa waan inni ta'e akkuma argaa jirtan kana hirribaan akka kadhadhee dadhabee ofii kootii iddoo biraa deemuuf jira. Kaza bishaan fuudhee cambaa. Saya dia mau jadi nanti sih jadi apa ya kalau gitu. Waduh dia mau jadi tinggi dia tuh. Anti sila jinna madraks. Ogaa sitti barfate moo artaree deebite gisee baay'ee. Maal godhe? Oggoo sitti barfate koon artaree deebite. Bishaan mataatti nama guree. Inni hawaati dammadhee amma deebitee dhaqa hojii. Algarad manni lafa bulla. Algar immoo tortoraa'ee tanan hin gajjadhi waa lafatti buuse siin jedhenna ati itti maa gajjettee nan sirgan. Ani malu rabaanyi Inna hordoftoota keenya dhugaa algaa tortoraa'ee tanan maal tiraasiin dafee namaa hin goggoguun beektanii maal lafatti gadi buuste na dhugumanii lafa dhuguman buuse illaa irriba keessatti maal lafa barbaadaa achitti shawadame. Akka algaan na jalaa hin tortorre jechuudha. Innaa maalumaafiyyuu akka kanatti nagaan amma ribni waan jirutti hin deebi'u kana booda galgala yoo ta'e malee zanaadhee hojii isaa dhaqataa jechuudha. Kanaaf nama gizee baay'ee hirriba yoo dhufee bakka nama du'aa fakkaatee rafu jechuudha akkasii dammaqsa. Lamuutti hin deebi'u irreebichatti. Dadhabee dhufe nan beeka warreedi garuu ergee hojiin itti barfate aarurra bakka kana aaruu isaa wayya salphaatti allaqa. Gizee hojiin itti barfate immoo naaraafuma isaati deebi'ee jechuudha yeroo baay'ee. Kanaaf amma aaruu wayyaaf isin jechuu barbaada. Kanaafuu maal taatee maaltu sitti dhaga'ame? Anaaf yaaddeetu moo hojii yaaddeetu jiru? Isaati dhugaa hojii sitti barfate aartu. Yaaddeetu nama jirarra galtee nama yaaddeetu ta'e garuu bishaan nama waan maal rakkoo qaba? Maal rakkoo? Kan bakka yoo qilleensi deebisidha. Kan si wayya meesiti. Hojii sitti barfate aaruudha moo kada si wayya? Mataan rukubaa. Maaltu? Hundaa'u dhukkubbii mataa ofirraa balleessanii dhiisuu bakka. Amma waan hirriba keessaa nutti fiduu joftee ta'ati xiqqoo turiitii achi booda. Bishaanitti akka fudhatan finne dhugaa laala keessatti fayyada. Hundaa'u ni sodaa ilaa ina ilaa. Hoteela keessatti lafa. Sheemiin ta'u. Maaltu? Bakama ini tu buat macam ni. Mastadi kas gajilin nak keren wadah mastadi itu. Wana dengan rumah kan tu. Wayne kana fakkaata dhiifama naa godha garuu immoo waan biraan jira kannaan kale sana barreessa sana mun irraan fannaan godha isaa nan hojjeta. Baay'een keessan na barreessanii dhutanii daganne san sin jedha nagaan nuuf ta'a. Kanaaf kuni nama ribni yeroo baay'eetti taphatu nama ribni keessa dafee sin dammaqu jeetti qoricha isaatii turtii gaarii. Ina ta'u jenne inda ammatti itti maalollee. Warra immoo warra hin jiraatanii. Maal itti waati? Isheen garaatii qabdii warra piraankireetii jiru. Itti waati ishee haasa'e. Waaqayyoo. Itti waati. Anis ni irraan galcha guyyaa qabdi. Itti waati. Naa gaafamu. Itti waachuu fere. Kunoo kana maksiisiiski adatti godhamu. Itti kun waan itti madda inni fakkaatu laala warra. Itti madda. Uummata qaalii nagaa isin irra ta'u. Akkamiin jiraatanii nagaa irraa faqamnaa akkuma ammaa agartan kana bishaaniin kan irra waldamas bagayyoo biddeen rakkoo hin qabu. Haa isheen garaatii qabdii piraankireetiin dalagiin yeroon jiraa warra jettanii fi utuu kana ilaaltanii ingidiin natti murteessanii jechuudha. Borimmoo akka inni itti deebi'u anatu beeka. Nama faaraa taatan sirriisaa gochuudhaan bira dhaabbataan daddabeessaa. Biyaansi. Akka ijaa kana baadhoodhiin dhuunfatti machaana laba nadhe. Inni maal kana fakkaataa egaa hordoftoota keenya nagaa nuuf turaa turtii gaarii isin jennaa. Umurree jirra koo laala ammayyuu hirribichi ganaatti jira natti fakkaate akka kana godhataa rammallee.